अस्सलाम वालेकुम अकम jirtan kabajamtoodaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa oromoo alhamdulillah nagaa kooti nageenya kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u egaa hordoftootan kiyyaa barumsarraa kana keessatti haala suuraa keessan bifa ajaa'ibatti baakgiraawundii yookiin hududuuba keessan jijjiirachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa kana yeroo isin hojii jechuudha haala nama istuudiyoo keessatti kaameraadhaan ka'eeti jechuudha suuraa keessan akka barbaadanitti daqiiqaa tokko keessatti jechuudha bifa barbaadanitti suuraa barbaadan jechuudha. Haala ajaa'ibatti jechuudha baakgiraawundii keessan HD dhaan jechuudha akka barbaadanitti hududuuba keessan jijjiirachuu dandeessan isin barsiisa jechuudha isin galee. Egaa daawwattoota kiyya warroon YouTube channel kiyya faarootaatan baga nagaan dhuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatinaadha yeroo subscribe godhan barumsuun asirratti dabarsinu yeroodhaan nama dura akka isin ga'u mallattoo notification san kilik tuudhaan ol kajjattu irratti tuqachuun dagatinaadha. Akkasuma barumsa hanga irraa isin darbe YouTube channel keenya jala seenuudhaan barachuu ni dandeessanii. Barumsi keenya yoo isinitti tolee barumsa keenya jaallatan viidiyoo keenya laayik gootanii yoo jabeessuun dagatinaadha akkasuma gaafii garagaraadhaa qabaatan koomentii galatti nu barreessadha. Egaa gamnumaan gaafa barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee hordoftootan kiyyaa egaa suuraa keessan baakgiraawundii yookiin hududuuba keessan akka ajaa'ibatti jijjiirrachuudhaaf jechuudha appilikeeshinii isin barbaachisa. Appilikeeshinii kana pilaastorii keessaa kan argatanii pilaastorii keessan irra galtanii yeroo haala kanaan pilaastorii keessan irra galtan jechuudha bakka seerchii kanatti jechuudha footoo room jettanii barreessitu jechuudha isin galee. Egaa appichi kana kana jechuudha buufadhee waan qabuuf oopinuma naaf fida. Yeroo buufatan isinis oopin irratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii banaa X kana kilikni gootanii ammallee asitti jechuudha haala kanaan kun akkuma argaa jirtan jechuudha start from photo hoja kana pilaasii kana kilikni gootanii halluu kilikni gootanii eeyyamanii kan ta'aniifi egaa achi booda kun haaluma argaa jirtan kanaan jechuudha suuraa keessan kan galaarii keessaa qabdan haala kanaan isinii baasa jechuudha isinii galee haala kanaan itti deemuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo galaarii kajoo kana kilik itti godhuudhaan ammallee galaarii kilikni gootanii suuraa keessan bakka jiru tokko tokkoon adda baafattanii suuraa barbaadan irratti dhoowwattanii achi booda yeroo suuraa barbaadan san jechuudha suuraa baakgiraawundii jijjiirrachuu barbaadan san kilik irratti gootan jechuudha. Haala kanaan iskaan sinii godha jechuudha kun haaluma kun kanaan waan jala jiru sun baakgiraawundii duraan jala ture san jechuudha jalaa baase jechuudha isinii galee. Egaa amma achi booda kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Kun adii kana qofa jira jechuudha kan duraan baakgiraawundii isaa kan duraanii kan jalaa balleessa jira jechuudha isin galee amma wanni gootan jechuudha asirratti jechuudha fakkiin suuraan jirti asirratti kilikni gootanii egaa achi booda jechuudha as gaditti jechuudha replace ka jettu ni jirti asirratti kilikni gootanii haala kanaan baakgiraawundii mobaayila keessan keessaa qabdan argachuu dandeessu jechuudha yoo barbaadan baakgiraawundiin isallee ni jira jechuudha isin galee. Egaa kan asirratti jechuudha kanuma aappiin kun qabu jechuudha baakgiraawundii kanuma aappiin kun ofii qabu baay'ee ture jechuudha isin galee. Kana keessa deemtanii filachuu dandeessan jechuudha kan fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha isin galee. Kanuma haala kanaan yeroo tokko irratti dhooftan haala kanaan baakgiraawundii keessan hudduu isin jira jechuudha kana keessa suuraa barbaadan jechuudha isin galee kan inni ofii qabu jechuudha. Kan mobaayila keessan keessaa qabdan ammoo suuraa babbareedaa kan mobaayila keessan keessaa qabdan baakgiraawundii babbareedaa jechuudha. Kan mobaayila keessan galaarii keessaa qabdan argachuudhaaf jechuudha asirratti jechuudha my photos ka jedhu ni jira irratti kilikni gootanii haala kanaan galaarii keessan seenna jechuudha isin galee tokko tokkoon adda baafachuudhaaf fakkiin suuraa asitti jirti irratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan sarara isin irratti kilik gootaniiti galaarii ka jedhu irratti kilikni gootanii achi booda suuraa keessan keessa deemtaniiti baakgiraawundii barbaadan baakgiraawundii duuba godhachuu barbaadan jechuudha isin galee. Barbaadanii irratti kilik gootan jechuudha isin galee haala kanaan jechuudha. Kun fakkeenyaaf kan baakgiraawundii galaarii keessaa qabu kanatti jijjiiru. Egaa haala kanaan yeroo jijjiirratan jechuudha. Amma wanni gootan jechuudha seef godhachuudhaaf yeroo saayizii isaadhaa hundi sirreeffattanii yaani akka ajaa'ibatti baakgiraawundii akka isin barbaadan isin jijjiirre jechuudha. Seef godhachuudhaaf asirratti jechuudha fakkiin daawuloodii ni jirti irratti kilikni gootanii. Achi booda jechuudha seef tuu galaarii kan jedhu irratti kilikni gootanii. Haala kanaan amma seefii ta'e jira jechuudha. Egaa amma suuraa seefii goone kana jechuudha argachuudhaaf galaarii keessan keessa ni galtan amma galaarii keessan keessatti seefii ta'e jira jechuudha galaarii keessan irra ni galtanii egaa achi booda galaarii keessan keessa ni barbaadu jechuudha isin galee. Egaa amma kan kan baakgiraawundii jira kan osa kan kana jechuudha isin galee egaa haala kanaan haala bareedaa ta'een jechuudha salphumatti otomaatikaalii baakgiraawundii suuraa keessanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha isin galee kun haala kanaan jechuudha bareechitanii
suuraa keessan haala ajaa'ibatti professionaala ta'an jechuudha. Backgroundii barbaadanitti haala barbaadanii jechuudha. Bifa nama stuudiyoo keessatti kaameraadhaan keessatti haala kanaan jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti daawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinadha akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinadha. Barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordofsaniif galatoomna.